Hatisho, hatishu, hatishe, hatisha, hatisho. U, I, A, E, I, O. Hayyee daawwattoota keenyaa kun Kofalee Tiyuub irraa tamsaasa alkalatti kan isiniin qaqqabaa jiru yoo taatu sagantaa keenya ammaatiin Amma kan isin darbu diraamaa alkalatti akkasumallee toora isaa eeggatee kutaa kutaadhaan isiniif dhiyaata. innis Kan inni irratti hundaa'u barataa yuunivarsiitii jireenya akkamii jiraataa, dhukkuba akkamiitu isa mudataa, akkanumallee yoom dhukkubsataa, maal dhukkubsataa, eessa dhukkubsataa, akkamitti dhukkubsataa, akkamitti fayyaa, eenyutu immoo yaala. kan jedhu Kan akkasii kana. qabanne isiniif dhiyaana. Kanaaf kan isinirraa eegamu like, Share, comment, subscribe. dhuma irratti immoo bilbila.
Akkam ta'e gurbaan Inni kun nama fooyyee kan sakanaalee qopheessite miti? kansaa akkuma naan isheetti qopheesseeraa fidu Yes. adeemsifamu. Yes. Akkasii waraabda. Amma jadi budi. Amma saya kabar itu mana? Baik itu bulan. Apa nih nama jira kan ini kamu. Dokter, Walder Garu? Walder Garu yang ada lupa kamu jangan as. No. Maal gilii manjaa fiixee isaarra namni geera abdii jaarkaanii mula sootti darbe kan doktar guuteera Ammuma akkas ta'e kun ammoo dhumeera as keessaa. Dhumeera. Fooyyeedha. ijisaa iyyuu hin baadame Qoy sagalee fattee nagaadha. bishaanii keessa jiru Bishaan buucu jedha. fatteetti keessa dhabe Qurxummii qurxummii moo qabaayi dhiira wayti. Korma. kormaa Qurxummii kun nyaatama. nyaatama samee isa dhaltuu keessa barbaadan Raachi goromtiin ni nyaatama. Hin nyaatamu. Lochuun ni nyaatama. Hin nyaatamu. dhagalaanaa bukkee kanaa doktar Duuchi kaatu gabaabaadhumatti wanti nyaatamu tokko keessa jiru. Maal hallaguma bayyaatti goree ofii akkamati bayyaadhaan maalin innumti iyyuu fattee ta'e ija isaa darbitu miti fatteedhaan raachaan qurxummii namoota hin jechuuf hire asiin cabsee baara qurxummii kormaan homaa miti mucaan meesitti
Naacha ta'uu hin oolle. Naacha. Karaa qabaa. Naannoo maal kun warra basaan. Naacha. Amma kun mallattoo isaa sitti hima. Yeroo jalqabaatiif daqiiqaa 2 gidduutti bifa sagalee tokko dhageessisa as keessaa. Sagalee kam? Hojii dhaga'amas keessaa. Waraabessi bishaan keessatti galee. Iyyoo sagalee naacha isa kormaati. Sagalee naacha isa kormaa daqiiqaa 2 booda jechuudha. As keessaa. Fattee ishee xixiqqoon tokko immoo. As keessaa. Yaa gara kanaan dhaggeeffatu yeroo sana. Daqiiqaa 5 booda hundumti isaa kun jechuudha. Lagni Abbayyaa guute fakkaatu kun hidha Abbayyaa fakkaatu kun hundumti isaa gadi gala. Keessaan bahaa hin agarfatu. Achiin baha. Karaa gadii baha. Karuma gadii godhi irraa goree eegati. Tuubboo mootti qaba. Irraa gorsi boodee darba irraa gorsi. Karuma kanaan baha. Daqiiqaa 5 booda sagalee guddaadhaan urruu hawaa. Inuma yaadne daandii gadhiisan. Kun hundumtuu hin gogaa amma lagi kun. Amma Abbayyaa guutee ramti lama kun duuba sanaani mucaan kun hin bana. Bukkee kana achiin cabsee babbaadha. Daqiiqaa 5 booda dhagaa addaa. Daqiiqaa 5 booda achiin bani. Irraa bani hin baane. Bani. Waan kan biraa godhe bani.